Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kan isinitti mu'anee jersoo Wallooti. Lola ji'a tokko oliif kaaba Oromiyaa godina Walloo irratti deemaa jiruun waraanni Abiyyi Ahmad xiyyaaraan dhiiraa dhalaa osoo hin jenne beeladaaf mukaan lafarraa duguugaa jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmad ilmaan Walloo haleellaa xiyyaaraan duguuguu cimsee itti fufee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti waraanni faashistii Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo haleellaa xiyyaaraan fixuun itti fufee jira. Godina Walloo Kamisee irratti erga injifatamuu hubatee booda daqiiqaan kee Oromoo dirooniin haleelaa jira. Erga kaleessaatti haga ammaa kanatti yoo xiqqaate yeroo 8 oli aanaa Jiillee Dhummuugaa xiyyaaraan rukutuun waraanni Abiyyi Ahmad kun jechuun jiraattonni aanaa Jiillee himan. Akka odeeffannoon garaagaraa ibsutti aanaa kana keessatti yoo xiqqaate ganda xiqqoo takka keessa mana qotee bulaa 50 olii gubatee jira. Reeffi ilma Oromoo maqaa juuntaa deeggartu jedhuun qabanii ajjeefaman haga ammaa mukaa fi laga keessaa guurramee hin dhumne jedhuun jiraattonni aanaa Jiillee Dhummuugaa kun. Irra hedduunis jiraatuu fi dhumuun isaanii wanti adda ba'e hin jiru barbaadumatti jirra jedhan. Naannoo Amaaraa bakkeewwan finciltoonni TPLF ji'ootaaf to'atanii jiranitti jarmiyaaleen gargaarsa idil-addunyaa gargaarsa namoomaa kamuu akka hin dhiyeessineef koomishiniin ittisa balaa fi wabii nyaataa naannichaa ibsee jira. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Naannoo Amaaraa bakkeewwan finciltoota TPLF ji'ootaaf to'atamanii jiranitti jarmiyaaleen garaagaraa idil-addunyaa gargaarsa namoomaa kamuu akka hin dhiyeessine koomishiniin ittisa balaa fi wabii nyaataa naannichaa ibsee jira. Walloo Kaabaa Waagimarii fi bakkeewwan biroon gargaarsi namoomaa waan hin qaqqabneef sababii hanqina qorichaa fi nyaataatiin lubbuun namaa darbaa jira jechuun dubbii himaan koomishinii qindeessaa ittisa balaa fi wabii nyaataa naannoo Amaaraa obbo Iyyaasuu Masfin BBC'tti himanii jiru. Mootummoonni federaalaa fi naannoo akka waadaa galanitti lammiileen bakkeewwan to'annoo TPLF jala jiraniif gargaarsi akka qaqqabuuf jaarmiyaalee gargaarsaa idil-addunyaa waliin dubbatanillee wanti argame tokkolleen hin jiru jechuun ibsu aangaan kun. Obbo Iyyaasuun hanqina gargaarsa namoomaa mudaterraa kan ka'e lammiileen nagaa miidhamaa jiraachuu fi Waagimarirratti ammoo nyaata fi qoricha dhaburraa kan ka'e lubbuun namoota 11 darbuu dubbatu. Aangawoonni bulchiinsaa saba Waagimarii qe'ee gadhiisanii gara magaalaa Bahirdaaritti baqatanii jiran BBC'tti akka himanitti taanan namoonni baay'een sababa beelatiin du'aa jiru. Akka isaan jedhanitti ji'oota 4 darban keessa gargaarsi gosa kamiiyyuu gara naannawa sanaa hin qaqqabne. Dhaabbileen miti mootummaa akkaataa waadaa galaniin hojmaata loogirraa bilisaa ta'een dambii gargaarsa qaqqabsiisuu idil-addunyaa hordofeen lammiilee kanneeniif nyaata fi qoricha akka qaqqabsiisan waamicha dhiyeessinee jedhani. Bakkeewwan dhaabbanni nyaataa addunyaa gargaarsa namoomaa nan dhiyeessa jedhetti illee dhaabbanni gargaarsa dhiyeessuu kan geejjibarraa hojjetuu fi kan nageenya irratti hojjetu garaagara waan ta'aniif tokko isa kana irratti sababii uuma hanga ammaa gargaarsi hin qaqqabin jira jedhan obbo Iyyaasuun. Naannicha keessa namoonni sababa garaagaraatiin buqqaanii jiraachuu isaanii kan ibsan obbo Iyyaasuun hanga ammaatti namoonni miliyoona 2.1 ta'an buqqaanii akka jiranis himanii jiru. Namoonni qe'ee isaanirraa buqqa'uun kan jalqaban akka lakkoofsa Habashaatti bara 2010 irraa kaasee ta'uu kan himan obbo Iyyaasuun sababii waraana Tigraay qofaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaan miliyoona 1.1 ta'uu akka danda'an dubbatee jira. Namoonni buqqa'an naannicha keessatti magaalota garaagaraa keessa da'oowwan 32 keessa qubatanii akka jiran himuun mootummoonni naannichaa fi kan federaalaa akkasumas dhaabbileen tola ooltummaa gargaarsaa garaagaraa taasisuuf carraaqqii gochaa jiru jedhaniiru obbo Iyyaasuun. Namoota buufataaleen 32 keessa dahatanii jiraataniin alatti buqqaatonni lakkoofsi isaanii olaanaa ta'e hawaasa keessa jiraachuu ibsu aangaan kun. Bakka baay'ee buqqaatonni jiru isaan keessaa 98 kan ta'an hawaasa keessa fira waliin kan jiraatan yoo ta'an 200 kan ta'an ammoo dahoo yeroon qophaa'e keessatti argamu. Buqqaatota bakkeewwan to'annoo mootummaa federaalaa jala jiran keessatti argamaniif mootummaa dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa gargaarsa garaagaraa taasisaa fi jiraachuu dabalanii addeessanii jiru obbo Iyyaasuun.
bakkeewwan to'annoo TPLF jala jiranitti uummanni miliyoona 5 ta'uu gargaarsi akka isaan barbaachisu kan dubbatan obbo Iyyaasuun naannoo Amaaraa keessatti iyyuma hamaa keessa kan jiran jedhamuun gargaarsa nyaataa guyyaa kan isaan barbaachisu miliyoona 1 irra 89 akka jiran yaadachiisanii jiru. Sababii waraana naannoo Tigraay keessatti jalqabameen gara naannolee Amaaraatti babal'ateen namoonni baay'een qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii gargaarsa kan eeggatan yoo ta'u haalli jiraattota bakkeewwan TPLF'n to'atamanii keessa jiranis yaaddessaa ta'uu isaanii aanga'aan kun BBC'tti himanii jiru. Wiixata darbe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN Itoophiyaatti doolaara miliyoona 40 gargaarsa namoomaa atattamaan barbaachisu dhiyeessuuf oolu ramaduu isaanii beeksise. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa Kiraamuutti namoonni qe'ee isaanii irraa buqqifaman deeggarsa dhorkamuun beekamee jira. Bal'inni oduu akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Wallagga Bahaa Kiraamuutti namoonni qe'ee isaanii irraa buqqifaman deeggarsa dhorkamuun beekamee jira. Lola hidhattoota Amaaraa uummata Oromoo irratti bananiin ilmaan Oromoo godina Wallagga Bahaa Kiraamuu gandoota akka Lalistuu, Somboo, Siree Dooroo, Wastii Horoo fi Caffee Soorummaa keessaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii magaalaa Kiraamuu mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa keessa qubsiifamanii jiru. Uummata lola kanaan buqqa'an deeggaruudhaaf kaka'umsa namoota dhuunfaatiin koreen barsiisota Yuunivarsiitii Wallaggaa fi qaama hawaasaa keessaa ijaarame biyya alaa fi keessaan deeggarsi walitti qabamaa tureera. Ergaa koreen kun wantoota buqqaatota kanaaf barbaachisan kanneen akka nyaataa fi uffataa fi kan kana fakkaatan kanneen deeggarsa barbaadan kana qaqqabsiisuun kanatti qaamni ani biyyan bulcha ofiin jedhu PP'n akka deeggarsi kun uummata hin qaqqabne taasisee akka jiru koreen deeggarsa kanarraa odeeffannee jirra. Akka haala kanaa fi ragaan qabatamaan lola kanaan wal qabate argame irraa hubannuu danda'utti lolli kun bilxiginnaan qindeeffame akka uummata Oromoo irratti banamee fi uummanni buqqee qe'ee isaatti akka hin deebifne deeggarsa akka hin arganne taasisuun karoora PP ta'uu isaati. Wayita lolli kun geggeeffamutti hidhattoonni Amaaraa daangaa qaxxaamuranii laga Abbaay ce'anii gara Oromiyaa yommuu seenan qaamni PP'n kan federaalaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa lolli qindaa'an kan uummata Oromoo irratti bananii qeerraa buqqisuudhaan weerara lafaa geggeessuun akka ta'e odeeffannoon nu qaqqabu ture irraa ni mirkaneessa. Qaamni Oromiyaa biyyan bulcha ofiin jedhu lola kana dhaabsisuu dadhabuu fi akka humni Amaaraa daangaa Oromiyaa hin seenne ittisuu dadhabuu isaa lolichi waliigaltee isaaniitiin akka eegale kan ibsudha. Lola kanaan booda gandoota olitti kaasne kanneen akka Horoo, Lalistuu, Somboo, Wistii, Siree Dooroo fi Caffee Soorummaa keessa ilmaan Oromoo buqqa'anii bakka adda addaatti faca'anii akka jiran odeeffanneerra. United States yaalii misaa'ila Raashiyaan taasiste Awustiraaliyaa buufata hawaa idil addunyaa ISS'n balaa keessa buuse jechuun balaaleffatee jira. Bal'ina oduu kana Sayyidawwee waan qindeeffate qaba. United States yaalii misaa'ila Raashiyaan taasiste astiroonoota buufata hawaa idil addunyaa ISS balaa keessa buuse jechuun balaaleffatte. Balaa kan qabuu fi maalna dhibdeedhaan kan raawwatte jechuun ministeerri dhimma alaa US qeeqeera. Haleellaan Raashiyaan raawwatte saatalaayitiin Raashiyaa mataa ishee kan rukute yoo ta'u hojjettoonni ISS caccabsaan isaa jalaa akka of eegan dirqeera. Buufatichi yeroo ammaa miseensota 7 qaba. Lammiilee Ameerikaa 4, Jarman 1 fi lammiilee Raashiyaa 2. Biyyoonni muraasni jechuunis kanneen akka US, Raashiyaa, Chaayinaa fi Hindiin lafarraa saatalaayitii rukutuu danda'u. Misaa'illi akkanaa yaaluun hammam hin baramne. Garuu yeroo hunda ni balaaleffatama. Sababni isaas naannawa hawaa waan faaluuf buufanni hawaa idil addunyaa fageenya ol ka'iinsa kiiloomeetira 420 naannawa. Federeeshiniin Raashiyaa maal na dhibdeedha yaalii misaa'ilaa badiif saaxilee misaa'ila ishii irratti bu'e raawwatte jechuun dubbimaan ministeera dhimma alaa US Ned Price dubbataniiru. Jaappaan kosii hawaasa irraa xiqqeessuuf saatalaayitii mukarraa tolchuutti jirti. Buufata hawaa idil addunyaa irratti arrii fi fooliin gubataa mul'achuu hordofee akeekkachiifni kenname. Meeshaaleen hawaa ol ergamanii hafan walitti bu'iinsa irraa tasa oolan yaaliin kun caccabaa sibiilaa 5,500 oliif kanneen xixiqqoo ta'aniin 100,000 lakkaa'aman uumuun fedhii biyya hundaa yaaddoo keessa galchaa jedhan. Bulchaan naasaa Biil Neelsaan waan raawwateen guddaa muufachuu ibsa. Osoo gama balallii hawaan osoo seenaa
bal'aa qabdu Raashiyaan michuuwwan ishii Ameerikaa fi kan ISIS gubbaa jiran kosmoonaatii isaanii akkasumas kan taayikonaasii kan chaayinaa yaaddoo keessa galchuu jedhanii yaaduun nama rakkisa jechuun ibsa baasaniin qeeqan. Dhaabbati hawaa Raashiyaa Rooskoomos garuu taatee kana gadi qabee ilaala. Caccabaan har'a akkaataa hojimaataatti hojjettoonni ISIS akka daawoo barbaadan dirqii orbiitii ISIS irraa fagoo jira. Buufatichi zoonii magariisa keessa jira jechuun gama Tiwiitaraan ibse. Dabalataan US taatee maal na dhibdeedhaan raawwatte jetteef michuuwwan ishee waliin deebii akka kennitu ibsite. Ministeerri ittisa UK Ben Waallisiyaaliin Raashiyaan raawwatte nageenya eegumsaa fi egereen hawaaf dhimmuu dhabuudha jechuun qeeqan. Gaazexeessaan BBC addatti waa'ee saayinsii gabaasu Joonataan Amoos yaalii farra misaayilii raawwachuu akka maraachuutti ilaaluu dhabuun nama dhiba jechuun ibse. Hanga yoonaa caccabsaan sibiilaa fi maashinaa kumaan lakkaa'aman uummanni muraasni lafatti bu'uu garuu waan namarraa balaa buusanii miti. Kan garuu ol bahuun opereeshiniin fuula duratti taasifamu danquu jedhe maddi BBCdha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.